Adeemsi qophii filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa taasifamaa jiru haala gaariirra kan jiruu fi filannoowwan marsaa darbanirraa fooyyee qabaachuu himan hayyoonni yuunivarsiitii adda addaa. Shaakalli Diimokiraasii biyyattiin taasisaa jirtus sadarkaa gaariirra jiraachuu himaniiru. Kanaan booda mootummaan karaa qaxxaamuraan hundaa'u akka hin jiraanne hubachuun paartileen yaadaa fi maammata isaanii uummataaf dhiyeessuun filannoof of qopheessuun karaa filannoo fi filannoo qofaan biyya bulchuuf of qopheessuun barbaachisaadhaas jedhan hayyoonni Fana miidiyaa koorporeeshiniif yaada kennan. Paartileen akka biyyaattis dorgomaa jiranii yaada isaanii dhiyeeffataa jiru. Isa yaa'u namni laalee sirriitti gamagamee kamtu dhugumaan fedhii koo nagaa abbaa jedhuuf karaan isaa banaadha laallachuu danda'a. Kanaaf egaa guddina yoo jennu yookiin immoo dimokiraasii gaafa jennu tokko isa kana dhugumayyuu yaadni bu'uuraa maali? Maal gochuuf hime? Inni tokko isa tokkorraa fooyyee maal qaba? Yookiin immoo warroonni amma morkitoota ta'anii dhiyaatan kun yaada addaa qabu sila waan biyya kanaaf ta'u waan uummataaf kanaaf ta'u akka jettee xiinxalte sirriitti ejjennoo tokko qabaattu akka ta'utti deemaa waan jiruuf atinki kana yeroo kamuu caalaa ani hangama koon akka namaatti dhuunfaatti baay'ee tasgabbii kan qabu ifa kan ta'e namni hundinuu karaa fedhuun yaada dhaggeeffatee carraatti filachuu danda'u diriiree jira yaada. Waan qabatanii uummatatti dhiyaatan istiraatejii ittiin biyya gaggeessuu barbaadan sana namoonni dhabanii yeroo hundumaa karaa tokkoon karaa qaxxaamuraatiin mootummaa siyaasa mootummaa qabachuu warri barbaadan jiru. Waan dhiyeessan uummatatti waan hin qabneef akkaan filatamne gatii beekanuudhaaf. Kun garuu eessumayyuu nama hin geessisu waan ta'eef dhaabbileen mormitootaas yoo ta'e dhaabbileen biyya bulchaa jirus yoo ta'e amma waan uummataaf ta'u waan of hirkaa qabu sana uummatatti dhiyeessee filachuusaa uummataaf isee wayya malee karaa mormii biraatiin yookaan karaa mootummaa ce'umsaa jechuudhaan yookaan karaa filannoo gufachiisuudhaan wanti dhufu hin jiru. Dorgommii filannootiin mo'uuf mo'atamuun akkuma jirutti ta'e paartileen filannoo yoo mo'achuu baatanis dantaa biyyaalessaa irratti biyya tokkittii waliin qaban irratti waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuunis yaadachiisan. Dorgommiidha. Dorgommii keessaa immoo mo'aa fi mo'atamaa numa jira. Jechuun namni tokko mo'ame jechuun garmalee dadhabaadhas jechuu miti. Kanaaf amma namni yaada isaa ibsatee tarii otuma yaada qabu hin filatamin hafee garuu mootummaan immoo maal godhee jara kana akka daawwitiitti itti fayyadamuu dandeenya. Waan isaan jedhanis isaan fayyadu jira kan jedhee kanaaf yaadni isaanii yuma filatamuu baataniyyuu yaadni isaanis haa dhaga'amu jedhee paarlamaa keessa galcheera. Hojmaata mootummaa ministeera kan ta'e jira. Itti gaafatamni biiroo lakkoofsan qaban akkuma beektu Oromiyaa irratti fakkeenya fuudhan bakka baay'ee jiru nama baay'eetu galee jira. Wanta sanatti fayyadamuun mootummaan uuma sirrii hojjetee yaada. Atinki gaaris ta'eera bu'aas buuseera yaada. Dhaabbilee hedduu qabaachuu dandeenya biyya keessatti. Ani miseensa dhaaba tokko ta'uu danda'a, ati miseensa dhaaba biraa ta'uu dandeessa. Inni kaanis akkuma kan dhaabbilee hedduun jiraachuu danda'a. Biyyi garuu tokkotti. Hundumti keenyayyuu biyya waloo kan ta'e tokkittii qabna. Biyya tokkittii kana akkamitti walii wajjin utubnee akka jiraachisnuudha malee kan yaaduu qabnu. Annaa ta'uu baannaan biyya kana akkamittiin diigaa yoo ta'e biyya diiguuf iyyuu lafa dhaabbattee diigduu qabaachuu qabda baay'ee. Milkaa'ina filannichaa fi filannichi haqa qabeessummaan akka gaggeeffamuuf filattoonni paartileen siyaasaa fi mootummaan gahee isaan irraa eegamu bahuu akka qabanis hayyoonni kun ergaa dabarsaniiru. Namni hundinuu akka nama biyya kanaatti akka lammii biyya kanaatti kana keessa yoo nagaa ta'e yoo waa hundi marii fi marabbaan ta'e irra bu'aa buusa wal loluu wal dhiibuu wal balleessuun takka bu'aas hin buusne ammoo natti bu'aas buuse hin beeku. Kanaaf isarraa immoo waan baay'ee baranneera waan kana du'aatinuu hammana bu'aa waan taanes waan dhabnes waan beeknu kana jabaannee cimsinee lafa qaawwa qabutti yaada kennaa kanuma otoo ceesifannee baay'ee akka biyyaatti nu fayyada yaada. Mootummaan koomitmentii guddaadhaan filannoo kana akka haqa qabeessa ta'u, akka qulqulluu ta'u, akka bilisa ta'u, akka inklusiivii ta'u jechuu qaba. Maaliif sheerii olaanaa qaba mootummaa biyya bulchaa jira waan ta'eef. Eenyuun caalaa biyyattiin kun jiraachuun konsernii isa biyya bulchaa jiruuti waan ta'eef mootummaan kanarratti sirriitti hojjechuu qaba. Fakkeessuutu hin ta'in sirriitti jechuudha. Lammaffaa dhaabbileen dorgomtootaa mataan jaraayyuu ijaarsa biyyaatiif dursa kennuu qabu. Waa'ee aayidooloojii jiraatu hin ta'in, waa'ee filatamuu dhabuutu hin ta'in biyyi yoo jiraate filannoodhaaf kan dhiyaachuu danda'an. Kanaafuu ijaarsa biyyaa irratti, intarastii biyyaa irratti jarris gahee cimaa qabu waan ta'eef filannoon kun akka milkaa'ina argatu dhaabbileen mormitootaa gahee olaanaa taphachuu qabu. Sadaffaa immoo inni filatu mataan isaa kaardii isaa fayyadamuudhaan nama barbaade filachuudhaan achirrattis gahee olaanaa qabachuudha. Kanaafuu filannoo kanarratti galmaa'uu qaba. Galmaa'uu baannaan filachuu hin danda'u waan ta'eef amma galmeen utuu hin dhumin galmaa'uu qabachuudhaan inni filatus uummannis gahee olaanaa qabachuudhaan.